birrumti ana ergamu amanuun kee ragaa ofirratti bahuudha jechuudha. So argite nama har'aati hanga jirru olii qatee ana malee beektuun hin jirtu, ana malee Oromoon hin jirtu, ana malee namni Oromoo gargaaru hin jiru akka jettu kana nama $300 gurgura jechuudha. So ishii kana waliigalee rubiyyee kanaa jechuudha. Ati jechuun kanaa jechuudha. Argite kanaaf social media kanarratti Oromoo ijoollee Oromoo eenyu oliyyuu miti ati beektullee miti nama wallaaltu tokko beekan hayyuu Oromooyyuu hanga kee ijoollee Oromoo irratti ofin abbaxaaxasu si galee so ati omaayyuu miti jechuudha. Omaayyuu tokko miti waan tokko namni kamuu akka namaatitti namaan wal qixa. Kaleessa caaltuu amaan bira turte caaltuu amaan bara shin heerumte tar gaaddisa namaan qabdu taluma kana na jibbisiise jettee turte. ወይኔ በላቸው ኢላማሽ ማልፋታሽም ለምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? ራስሽን እንደ ሙር ራስሽን እንደ አዋቂ ስላየሽ። ታራ ቲክቶከር ጌመር ለማኝ ነው። ለማኝነትሽን አምነሽ ተቀብለሽ እንደ ባራ እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ከኖርሽ ትኖሪያለሽ። ያለ በለዛ እንደ እባብ ትቀጠቀጫለሽ። እንደ እባብ ነው የምልሽ፣ እንደ እባብ ጉያ ጉያ ዳ ሰዓቲ ቶኮ ቶኮ ዱፌ ዳምሰ ሲደርስ ጉያ ጉያ ዳን ኤቭሪ ዴይ ያ በለነምኒ ከበላን ሁኩተም አኒ ድርሰኺያ ፋርሴ አኒ አኸናታ mataatti baadhu deemi waa'ee isaa namni si dubbatu hin jiru baay'ee mataatti baadhu deemi sun mirga keeti. Dubartiin tokko abbaa manaa ishee faarsiteef namni ishee dhorku hin jiru. Dhiirri tokko haadha manaa isaa faarseef namni isa dhorku hin jiru. Mirga isaaniiti kun. Si galee kun mirga isaaniiti. Kana namni mirga kee maal kanumatti qabee ittiin hin kadhadhu. Si galee guyyaa dhalatteerraa kaasee intala kadhaadhaan guddatte akkasiidha. Guyyaa lamaan ishee dubbise as dhiyeenya kana maal waliin haasofne asuma dhiyeenya kana maal ajandaa maalii waliin mari'annaa naafati akkamittan Oromoo hataa maal goonetii maallaqa sassaabna naan jettee ani sin dinne ani haqa namaa hin barbaadu sin jedhee sin dinne ajandaa maalii ture ajandaa sun kottu akkana goone akkas jennee uummata maallaqa buusisna keetumaan irraa nyaadhu akkamatti nyaachaa kan as geesse kanaaf si darbuu dide kanaaf duroomuu dadhabde kanaaf steeppi tokko fuulduratti deemuu kan dadhabde waan maallaqa uummata kanaa nyaattuuf hattu ani immoo nyaadhu kan koon kenna. Cirraashin qaanoftu as deebitee bar gargaarsa akkasii keessatti hirmaattee beekta gargaarsa nu gurru kana keessa teessee beekta maalii gootee beekta ati isa nama 5 irraa fuutu ani takkittiin adda kiyyattiin cufa maaliif ta'a ati nama 6 barraa infuuta ana takkittiin garuu cufiisa nama cufuudha maaliif ta'a paarlaamaa kana keessa abbaa feete qarqar abbaa feete dhiisi. Namni kamu jiruu teetira murteessuu danda'a abbaan fedhe si galee Oromoos waan keessaa dhalatteef dhiiga kee waan ta'eef jaalattee itti amantee goote. Kana beekuu qaba si galee uummanni kun annaa makuushi hamileen sirraa yoomiyyuu wannan jedhin si mira ishee akhiir sa'aa kamittiyyuu waliin jira si duuba jira. Mana mona sitakan daga hamne si make sure bada akasi beku ka man kulille wallahi jeche si ka man wallahi uga man ro ka baja gudda kam wasit tiwami nama waye ge beku ka baja gudda kam kanafu kesayu ganda ke nagaru gedit wallahi dusin bot nama ka khedi khasde darunda ya abaja abbat farra fuda jar
Argeen dhugaa dubbachuuf bareeddu. Jiroo fi asabooti fi bordodda akkana gartee. Wanni sun wal cabsuun mataa wal qabuun ta'e. Akkuma beekanitti mana eeganii itti jalsareen. Jireenya ati kuma waggaa 10 waggaa 5 dura dalaydee keessa tarte inni akka haaraatti dhufee har'a dhufee beekumsaa fakkeessa si isaaf beekumsa atis karaa san irruma kuttee bar. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنتم تكسنوا أردا كسموني هنا شمسو عند غازتنيا إفسا B5 مكامي دياتين إفا ميسو مكامي دياتين جناماني ميسا ميسا ميسو بيدي سنسنسي تطور الكونغو ay garu romeo siti ne ma ati meso ma meso ma fi jiro fi asaboti fi bordodda akkana garte darik sonu ma kare to kisa ne wala meso te santana kesa bani gafa ciro demno dai ne cike zabane accille gurre shay fuli karagu barna nyanyanne tu matarrebe ta akam tura argen gafa re ta argen dugaru bachu baredu intolti ummata birqaana ummata dansa ummata jaalala qabudha dhugaa dubbachuuf haga deeme keessa haga deeme argisannin keessa jechuun bakka silaanee itti deebi'ee itti bakka silaa itti deebi'u hawu argee tana beeta. Akkamitti itti deebi'uu barbaadda? Nagaa gaafachuudhaaf moo ammallee akkaataa yaada biraa qabattee dhaquu feeta moo akkaataa ittiin deebi'uu feetan nuti? La akkaataa biraa ittiin deebi'uu osoo hin taane just laalumaaf daawwannaadhaaf yes daawwannaadhaaf waa hedduu jira beektaa biyya san keessa wanni daawwatan ummatuma san waliin uffataa jettee teettee taphattee yoo kolfite sammuu kan kee kana raahaa si godhamu ni beektaa obboleessa halkan guutuu taphataa bula mirqaanaa bula cinqii nagartoo bules cinqiin qabu umman taa'eetuma ofirraa marti isaatu kan shamara achitti wal gahanii ta'an kan dhiiraa maanguddoon namni guddaanis ta'an ofirraa caqasa beektaa nama guddaa kana taa'ee caqasuu baay'ee jaaladha hin haasa'an waa heddurraa biratta beektaa annaa waan dansaa qaban sariif mi'eessoo inni jennaan mi'eessoo kana nu yaadachiifte. Okay, sagantaa keenyarra ammas duuban deebinee gaazexeessaa B5 baale karaa fuula miidiyaatiin karaa feesbuukiitiin illee maqaa Shamsuun Nasir jedhamu jira. Mee har'a asumaan ifaallee miidiyaa keenya kana ibsaan waa'ee jaartiitiif በኩራት ነው የምናገረው። ምን ችግር አለ? ሚስቴ ናት። ስለ ሚስቴ ቢያወራ ምን ችግር አለ? ዋይ ጃርቲት ያሉ በደ ማረኮ ካንተ አልኖርም ወይ ባንዴ ዮ ከሂን አፍቱታ ሲት ወይ ሲራ ሂን አፍቱታ ዮ ረሺ ነው ወይ ብረዱ ኮቱ ለመፋስ ደበለዳ አከስቱ ወይ ገዲ ገበይ ሲራሳ ወላሂ አከ ሲራሳ ወራ ሲራሳ ታይ ሁለተኛ የመጣች ሚስቴን በጣም ጥሩ ናት። ጋብዛ ታይ አይሻልም yoo isni kaate ደግሞ ያው ጃርቲን ለማፈረስቴን ጅርቲ አደላማ ማንዳታ ተተሽ አይኑና ተላለ ከሷጋ ይያወራ ሀዛና ማመጣችው ኢሞኮታ በሚቀኝነት እንዲራራ ወላሂ ኢልመዲራ ይራ አድረመናት ኢልመዲራ ربين ديرا قد يرقسي أمي وان متاكيتي أمتي وان برباد وان قوچور بادو سنتا أورندت سيغالي باك بربادو سنغا أورندت ها سنفيو الكني قويا ومن معك شما هذا شما سنجر داموتو ما تينا جتشا جتا أنا موتو بربادو ركني بر
geemii taphadhu wi ergachuun danda'u geemii bar namatti booru silaa wayin taa'ee lafa geemiin taphadha wantiidha nama ergachuun danda'u booruu faada naa banama abdiimaan kun amma ijoollee ganda keenyaati jechuudha. ati wallaggaadha bika feete na gora dhara koon hin jiru guys ችግር የሌለብኝም እኔ ወይኔ እሺ akkasiiti guys bikkan fedhe himachuun hin danda'a dubartiin ammas gandan qabdu jechuudha by the way dubartiin gandan qabdu bar okay dubartiin gandan qabdu dubartiin amaanaa rabbiiti waan taateef bikkatti tole haa jiraattu dubartiin bikkumatti tole haa jiraattu jireenya isii dubartootan cinqina seet ልጅን አታስቸግሩ ሴት ልጅ የተመቻበት ቦታ ትኑር ቢከይ በርባዴ ሀታ ዋን በርባዴ ሀታቱ dubartiin አታጨናንቁ ሴት ልጅን ወላሂ እዩዬ ዱጋኬ ባንተ thank you so much thank you haalan galatoon wallahi amame wallahi isinitti bane isin afeera jechu wallahi ali birra baay'ee jaaladhu isini afeera jechu baay'een jaaladhu wallahi kana تانك غير المفروض tokko moojurtu jechuudha nu dhukkubee lilmoo kan gulukoosii harka keenya irratti argitanii si dhukkubeedha warri jetta lakki sa'aatiidha ittiin sa'aati ilaallanna faashinii amma dhufedha xaasaa bukoo isin keessa baatan jechuudha nama reeffa nama du'ee awwaalcha deemaa jiru gaafa argattan du'eedha warra jettanidha isin lakki du'anii osoo hin taane haala akaakayyuu isaanii akaakilii isaanii faa deemanii iddoo isaan du'anitti farramsiifatanii dhufu fedhanidha. Asa buko inal shaklik waan hin gaafatamne naman gaafatina waan argamu naman gaafatina tultulla